Anna dhukkubu kaleen kiyya lamaan hojii dhaabeetiin hin jira jechaadha. Yaa'u maashina kanaan jiraachaatti hin jira diyaalisiisiidhaan. Kana dhukkubee ji'a 9 gaheetiin hin jira. Yaa'u ammatti dammoo kaleen tiyya deelii kontiinisli diyaalisiisii waan ta'eef tiraanspilaantii si barbaachisa naan jedhanii doktoroonni natti himanii hindi deemee akka qayyarsiisu jechuudha. Kaleellee argadheetiin hin jira. Obboleessa kiyya xiqqattu naa kenne waan ta'eef kanaaf dammoo ammatti achi deemee yaalamuudhaaf ammoo mallaqni akka miliyoona 4 naan jedhanii kana barbaachisu. Kanaaf mallaqa sana soorgadheetiin hin jedhee yaalameetiin gara maatii kiyyaa fi hojii kiyyatti deebi'uu barbaada. Namoonni sagaleen tiyyatuun bira geette hundi keessanuu deeggarsa akkanaa gootan barbaada. ለሕክምናው ስንት ብር ነው የተጠየቀው? 4 ሚሊዮን ነው። 4 ሚሊዮን ብር? ኩላሊት የሚሰጥ ሰው አለ? አለ። ያው ትንሽ ወንድሜ ነው ሰጣ። ታናሽ ወንድሜ ኩላሊትን ለመስጠት ፈቃደኛ ነው? ለሚያግዙ ሰዎች የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንትን ነገራቸው። 1022 23 37 73 2 በማስም ነው ያለው። ዑመር አብዱል ቃድር። እግዚአብሔር ጨርሶ ፈጽሞ ይማረ።